Gaafa ibsaan dhufe marqee ganama illee taatumee gara mana sanii achi naanna'aa jedhee achi kaa'ee xiqqooma irraa kuta irrumaa kuta shoorba kana. Maama Meeqa dhaaba jechuun tarra kaa'atan jira simbir. ganama kaatan moo galgala kaatan sila ganama kaatan saa gaafa jaartii wal argan ganama kaatanii bar akkasa akkasuma fakkaate ganama kaatan kaatanii bar. يا ربي اللهم اني خصايمة ولا Ganama سوما سوما لفتي سوما سيل اكاسي من هذا يسي غنما كاتا ايسي كاتا مو ايسا كاتا سيل اداسن غلغله كاتا يا غل واري كيت كاتا واري كيت كاتا Abbaa hojii booda kaa'atan akkamitti حبيبي ما awwala انت kaa'atan. غنما غلغله كاتا نسا جايز Ganama kaa'atan yoomiin galgalaan ايه waa عمل dhawaate هالك hojii booda مغريبا اما kaa'atan ساعه dalagaa deemuu مغريبا kaa'atan. واري كيت ساعه توكوت يجود isinis seenanii doktoroonni jechuudha gizee nagaa isin gaafatanii haala qilleensaa isin gaafatan gizee san mataa gubbaa isin kaayan. Maal ganama haadha miskiinni rabbii halkan guutuu qaqamaa bulee ganama kaatuma Annaa inni inshaallah haadha qopheessinaayati. abbaan qabu isiniin jedhamoo lafaafuu argattan. Dhadhaa san qopheessee kun Ennaa guyyaa ati hundaa dhadhaa irraa kuta qopheessite. shorbaa keessa buusa irraa kuta waa xiqqoo ittiin marqadha irraa kuta maal godha irraa kuta. Isii dhadhaan matarra kaa'atan dhadhamaa Dhadhaa waliin wayii nyaatan nyaatan kana. miti kan mataa irra kaatan Kanaa kun miti taachuu bannaash. daree dafee kiyyaati. Dhadhaan lama Dhadhaa jira tokko bara jira tun adii fakkeenya tokko dhadhaa maanta lama akkasii kakkaratti addaannoodhaa fi kennu shameessa jedhamee jira dhadhaan akkasuma addaannoon sun shameessi sun mataa rafaachuuf hin taatu yoo ittiin nyaachuu taate malee jechuun addaannoon garuu iyyuu namoonni tokko tokko ittiin illee nyaatanii garuu irra caala addaannoon ka dibataati. Addaannoo jechuun kan hadha raafame yookaan ammoo kaleessa hadha kan hin turre jechuudha addaannoo ka jedhamu. Kooka hin Taani turin tokkollee adda bu'ee barra baasanii biyya dhiitotuma tasaa si'een dhugaa. ergasii akkana. Bu'ee hoolaan takkallee waata ganama buna irra buufannu guute sunoo haadha ganama iyyuu na didde. Itti deebisaa kan biraa Hoolaan barra ji'a meeqa tokko daldala hoolaan ji'a sagalii bineeksistii daldala isaanii ji'a yoom afurii dhala ammallee teenneetuma seennaasi. Taani ji'a afur qofa yoo dhale bakka Ati borreeti waliin qabdu sun illee warra qabda bakka mucaan sun iyyuu simatti bahe nan fakkaate kan haayi hooyi huu jedhanii dide sun. Ofii akkamiin huqqatte maal taate lafee kiyya xiqqoo sii huqqataa jirtan na fakkaate. Ofii homaan jedhu gara fuulaa kanaan fuula deebifataa jira. Sitti qophaa'a. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bunno si dhagachiise koi waalaikum salaam illee. waan siin jedhu waan haasoo afaan kana gixxim godhee na guute Maal naan jettan ammoo? waa jejjechuuf osoo yaadataa jirachuuf salaam alaikum ati jette how are you my brother long time I'm not see you Yeah, sister, wallahi, long time, wallahi. I'm good, and you? I'm good alhamdulillah how Ramadan Ramadan is good, wallahi, mashallah. kada sagantaa sagantaa Bunno, maal godhaa jirta? Nama leeyli dhaabataa jiru fakkaata. kotteen tun kottee fardaa na taate sin jedha rabbii kiyyaaf jecha jechuudha yaa taan ammallee si uumaaf jechuudha ammallee makkuushiif yaa rabbii kiyya waggaa tana haadha ilmaa godhiin yaa rabbii kiyya gooftaa kiyyan dandeettaa mucaa diimaa kanaati waggaa kana abbaa ilmaa nuuf Haadha ilmaa godhi waggaa kana jettee du'aa godhaa jirta? yaa rabbii kiyya makkuushii tiyya tana waggaa tana haadha ilmaa haadha safiyyaa akkam jirtan yookaan ammoo haadha jamaan haadha abdallaa akkam jirtan akka jennu yaa rabbi nu taasisi jedhe yaa rabbi ni torkii kana wallaa miqanya kiyya muka isaati kiyya muka isaati nante amma na wal fikir ada fikir himiti ada obboleessa astaghfirullah yaa rabbi na laafisi ati wallaa rak hello
maal ta'e sila mucaa rabbi jiraate niitoorkii qabe irra dawwalte immoo niitoorkii qabe sila ana dubartiin naan taatu tana dhiyaattu narraa fagaattullee irra dawwalte sila أبيت أبيت dawwalte أبيت أبيت إن سلا ساجرة كوي wallaa namni tokkichi na bira hin jiru mana nagatanii bayanii jennaani achuma كودا na رجع dabbaree أنا مسير laayibiisu أساس والله أنا من رنجرتا wallaahi ibsaayyee wallaahi waan dhimma waliin إيش beeku جرت هارود ماليا ibsaayyee yoom dhufta kaayiroo si yaanne dhugaa rabbi osoo hin dhufna yoorin إيش dhufta جرت jennee si'een nufirra deebitee kutte yoom dhufta sil guyyaa wayii inshaallah osoo jettu xiyyaara karaa kanarra taruu hunda kan keetuma nutti fakkaata shakkine sila gaafa dhuftu mucaa wayii kiisiin akka hedduu kootu qalbiirra na bu'e badana namatti uf jaja amma kun akkuma kana na dubbisu illee na dubbisu rabbi na kasaarse mucaa wayii kiisiin إيه kaadhu مسير kootu mucaa diimaa tokko silaa wanni safara kan kee galu hundinuyyuu diimama إيه sila مسير kan بدين maqaa isaa فمين asirratti hin dhawaadha tiyyamma hin qaalaya akka salbaajii أتم سيريس قافل garuu ومان faaraadha مان jaalala سيريس beeku ما كوي guyyaa meeqatti barreessee achuma inuma seeqata ka برسا boorsaa كيسان keessa سينا boorsaa miti gabbiin hayyuu ka seenuu danda'u miti faaraadhaan beeku jaalala silaa otoo waan boorsaa beekuuti jaalala beekuuti gabbiin miti boorsaa keessa hayyuun seenan faaraadha baay'ee bakkan مال guyyaa بجد meeqa haayi hooyi hooyi jedheenii achuma akka dhagaa nama dhaala nama jijjiiramuu miti osoo amma nama jijjiiramu nama jaalalli galuuf taateetiin jetteeti makiinaa keessaa miti shaanxaa keessaa iyyuu hin gala ture shaanxaa xiqqaas hin jedha bar kun akkanaa kana laalka kun akkanaa kana keessaa iyyuu hin gala ture kunoo itti guddata nama jaalala beeku osoo ta'e gimmi maa daraja achila كوي فيديو dhugaa tokko كان wayii irraa كده na qabe كده garuu nama وداش warra si bira jiru san irraa yaa rabbi hiyyati qalbii tiyya tana gadhaabeeti gooftaa kiyya hin dandeetta qalbii tanteetu rabbii ma gadhaabe waan qalbii tantee gadhaabe jedhe tiyyallee buudaan akka gadhaabu abdii qaba maal jetta garuu wallahi shamarran oromoo du'aayii qabdi wallahi فهمنا كتايف bara dhufaa darbaa imimmaan isaanii rabbi awwaatee kun amma kufte kana booda jechuudha nama tokko harka kufte achi harka wayi lammaffaa sadaffaan hin jiru shamarran hargeera lama sadii fuudhuun ni jira gaa'is hin jiru akka arsii garuu waan ما masaanuu كده san سن akkamitti yaadartanii isin mari'attanii في مريان ركون قبو wayii تين ibsaa ركون قبو mee ما natti hin قلت kaasne ما jedhu نقولنا akkam jirtaati دبي أم في النوام مزانو سر ركون akkam jirta ofiyaati yaadamte wallahi billaahi gaafa geebii kan keetti نجاك kan والله bakka الحمد amnootti لله ofii كمان bar sanuma sanii fi wallahi jirtaami akkam biyyi maal fakkaati ati qo jedhee bar أين kofaleetu بيكركون kofalee dodola dhiyaatamoo dodola kofalee dodolatu dursamoo kofalee dursa dachii kana hundarra deemtee akkamiin kofaleen poosti godhuu dhabde ati biyya handhuurri kan koo itti buute jechuudha. Waalaikum assalam لكن ما warahmatullahi عندك wabarakatuh Oroko. سيجو كيسا Dhatte لكن ما waraabde سيجو maaliif hin postatiin garuu maqaan goota rabbiin maqaa sitti haa godhu addunyaa akhiratti wallahi makiinaa san postattee itti nama meeqan adda godhe seete warroonni qaba. Wallahi makiinaa مدينة san وانو nama في جديد meeqatu بس hin bahe dhugama keetii dhugama naan jedhan. Aniin tiyyallee maal ooma godhu dhabee laallafti tun naan martee.
Garuu kofaleen passatu dhabuu kan keetiif dhugaa rabbi akka waan mootummaa bilisiginnaatiin waa harka wal keessaa qabdutti rifadhe akkam. Kofalee barnaqee dhaqoo dhaqee keessa baatee tattaa'e machi. Akkami poosatu dhabde. Waraabee kaa'e bakka baay'een poosonneeran bakka biyyoota baay'ee waraabee. Yeroon deddeebitee poosatta warra soddaati jechaa fi miti yeroo maabii fi akkana yeroo. Innante haroo dumaal bakka itti dhalate caale baale caali amma naannoo keessa deeme kanneen caali eebada jaalalatan hara ciroo tana laal asiin gara tiktokiidha histoorii tiktokii dhuftu ciroo argita viidiyoo yuutuubii dhattu ciroo argita feesbuukii dhattu ciroo argita yaa babu achitti illee poosti goote suuraa kaate wayii. Suuraa kaate wayii argina silaanii. Wallah halkan guyyaa poosti Ay orang sudah di marah kok beri orang sudah post gona kena. Ma waate. Kena sudah kada marah kok kau. Dikka guddaa boochiftee biraa lixxe. Ma sheeboonii yeen argine rabbi yadhiiti. Kamal. Carqii lafa kaayee ka oole rabbiin gaddaa beebar. Waan shamarran shawaadhaa harargee gootee itti miidhigu Oromoon goon. Gadda guddaan nu dhagayame. Waan ibsan nu dhabne jedhine.